السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو ما أرمى بغير التاني أكمل جتاني نجاح رحمن رب اسم بره هاجراتو اسنين جدان ملين نجاح لا تربي يوتيوبي هرابني شير سبسكرايب لايك ناقول أوان غاري وانا جايبة اسمي كبدي اسمي دفع شير لايك سبسكرايب ناقول ما في مو فرانكي بومبي دفتك كبدي اسمي دفع فرانكي تيهو مالي جتشون كيسني نور obboleettii xiyyaarratti firaankii dalagu maal inni firaankii yoo jettan nu lachuu Saudi jirra ani daa'ima hin qabu isiin hin qabdi ani amma waan akkana jedhaan isiin daa'ima hawwee jira daa'ima bitachuu barbaada kanaafuu as biyya Saudi tana taa'eet ni dhalurra jiruu yeroo tanaan jedhu yeroo badde tanaan jiruu yeroo baddee tanaan as Saudi kanatti ilmoo dhalurra ilmoo akkuma nama ofii dhalee godhee bitadhe maadaritti kennee haanaa guddiftu ilmoo dhaluu barbaada ilmoo bitachuu barbaada maallaqa riyaala 5,000 naqarqaarii an 5,000 walitti dabalee tiniin 100 ilmoo bitatu jedha jedha tayyib gara adaamaa kanatti argee ilmoo jedha mee hayyeera koon qabu si qarqaara haa bitadhu jetti moo lakki hintayu waan siin jetme walumaan caqam na wardofa afana wa itti bilbilam imon itti bilbile sagalee isii ol fuudhe isin dhageessisa walumaan haa caqafnu wayaada isii walumaan haa caqafnu hin jedha na wardofa Aku margitan itti bilbilu jira halo salam alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته akami أنا الحمد لله hayaketi الحمد لله badde kaanji badde maal bilbila kaabtu kana marra inshallah يا جميل عن جنان قلبي نجرتي ما تاتي abo sitta jami haja daruri sanu haja jabtu wa isra qawaita ناري مو نانغو مراني naguma wanni wana gammachuuti weite waan gammachuu wayiti ما شاء الله قمتشو تاغنا تيمي كاول ما قمنا وان سيغا ما جفتنا اللي وان قم جفتو ركون قم طيب ati waan an sigaa fadhena sirra argadha waa sigaa waalee sigaa fadheen beeku asiin dura amma fee waa sigaa fadhe mala akka sirra dhabne abdii qaba وان دندو تاغنا ركون قم وان دندي نتونة تنقبتو waan harkiyee keessa jiru rakkoon qabu waan an danda'u taate waan an hin dandeenye nama ajjeesi yoo tinaan jettu san godhuu hin danda'ure laakiin nama ajjeesin mamnuu haraama nama ajjeesin hin jedhu garuu sun haraama waan akkasii hin jedhu garuu waa si gaafachuuf baay'ee na gaafadhu wanni si gaafachuu barbaade beektaa reefuu tana biyya bilbile gara adaamaa kana bilbile jedhika baay'ee achi bilbilee yennaa mucayyoo takka ta'a wal beeyne jedhi gara adaamaa kana jirti eegasiini bakka wanni namitti wayii deettee daa'ima wayii mucayyoo intala jedhika durbaa beektaa daa'imti baay'ee achumaan deettee akka waan biraa baddeeti baddee jennaan amma daa'ima sanii nama guddisu soqan jedhan nama irraa bitatu jechuu haati waan biraa baddeef baay'ee kanaafuyyuu daa'ima sanii yoo dandeette bitadhuu naan jette beeyte saniifi bakka yoo amma isi daa'imsan bitadha jedhee yaade maan naan jettati اوكي دائما
daa'ima ati hin deessu da'uu dandeetta ati wanni bituu ani ilma da'uu wayima barbaada jedhi ka'ani garuu immoo jireenya Suudii Arabii tana keessatti daa'ima danii guddisuun mootu baay'ee ulfaata hin beektamee reetu wayaan sitti maa jireenya Suudii waliinuu keessa jirraa miti daa'ima keessatti guddisuu dhiisi jireenya ofiinuu keessa jiraachuun ulfaataadha. Aye. Kanaafuyyuu daa'ima sanii ani haa bitadhu jedha. Akkam jettati? Aye, ilmoon namaa tama namaati. Ma fedhallee ta'u ilmoon tanteetama ati gara baattee ji'a 9 deessee guddisteetu mi'aaya. Ilmoon namaa tama namaati boru. Bar tama namaati hin beeka. Tama namaati hin beeka garuu amma laale as taa'ee waggaa meeqa mulu as taa'ee waggaa meeqa mulu daa'ima da'ee jettee guddistamoo tiya jettee guddistamoo si bite ni guddista. Laa tiyyuma jedhee galmeessee maani bakka tiyyuma jedhee galmeessee fuudhee maazarii tiyyatti fidee guddiftu ati immoo amma wanni si gaafachuu barbaade beektaa irra caalan ani riyaala Suudii 5,000 baasa ati riyaala Suudii 5,000 danda'i bakka binneetiniin kalaasaanuu guddattu intalallee beektaa mucayyoo maazariyyuu gaafa guddatte buna dhaabdifi. Mallaqa rakkoon qabu beekte mallayni waan dalaynee nufinnoo mallayni alhamdulillah mallayni rakkoon qabu garuu wanni ati yaaduu qabdu ilmoo namaati ilmoo teenna miti wanni gurguramu wanni bitamu ilma namaati miti kan gurguramu ka bitamu horii yookiin hoolaan taane ilmoo namaati ilmoon namaa immoo hin gurguramtus hin bitamtus yoo guddisuu dadhabde qarqaarree akka mataa hiyyaatitti ambakku bu'ee masruufa dandahee guddisuu hin danda'a. Garuu bitannee ofii guddifannaan kun waan hin fakkaanne. Barka sanumaaf siin jedheela isillee mucayyoolleen haatillee biraa tarte mucayyoolleen immootu waan qabanii guddisuu hin danda'anii daa'imti immoo beelattee akka malee wajji rakkataa jirti beektaa mucayyoolleen ol lamatti gattee biraa tarte jedhani haati. Kanaafuu daa'imti sanillee gaariidha nullee osoo guddifnee fi odoo guddattee daa'imti sun borullee nama oolchiti bassi osoo irraa bitannee siin jechuu barbaadeeti. Bittaa hin binnu alhamdulillah rabbiin fayyaa nuu kenne atis abbaa manaa keetu si bira jira asuma dhaltee walumaa wal qarqaarree keetuma garaa ji'a 9 gara baatte dhaltee keetuma san guddifna malee ilma namaa binnee hin guddifnu yoo immoo barbaachisaa ta'e achitti yoo nuu kennite nuu guddisna maatii keenya biratti guddisne akkana waan ifaaf bilisa ta'e tokko waan dhugaa ta'e tokko irratti guddisna siigalee. Guddisuun dhoolu bas maqaa kennaan galmeessinaaf birrii kafallee. Ilma namaa hin barbaannu ka duuba ilmi namaa maan nu godha horiidha malee ka bitan ilma namaa akkamitti bitanii bitamu. Ilmi namaa. Amma almuhum kanaafuyyuu ati maal naan jetta yaada kanarratti re. Anaafillee naaf gaariidha beektaa amma odoo guddisadhe odoo bitadhe anaafillee ganaa ilmoo ji'a 9 garatti baadhee wajjin xaaruun deemu tura. Halo. Ani kasiin jedhu obboleettiiti. Angkasiin jedhu dhageesse mallayni namaa mallayni kiyyas keeti kan keetis kiyya mallaqaa miti rakkoo ilmoo namaa hin binnu mallaqa ilmoo namaatiin bittu san asitti rabbi yoo sii kenne asitti argattee wajjin guddifnee wal qarqaarree guddifna malee ilmoo namaa hin binnu siin jedha. Kalaas bakka egaa ati didde maal godhare garuu osoo guddifannee baay'ee gaariidha. Ilmoon nama maan nu gooti ilmoo yoo guddisuun laali yoo haati rakkattee oodhaanaa guddisaa jette qarqarree hin guddifne yoo muke sanii achitti binnee ilmoo namaa guddisuun maal hin dhaluu dandeenyu hin dhaltu ati. Kalaasi bakka almuhum
Amma Yoo ati sodaattu da'ee sii kenna. haa Yoo ati da'uu sodaatte ana da'ee sii kenna. daateen naa kennitaa garuu in ulfaata ka jireenya biyya sanaa keessatti in ulfaata waan ta'eef bakka eegati na didde siistarii taan gaafadha maal godhare. An kana sirraan fuudhu hin taqabbalu. An kana gaduun liqifamne yoo obboleetti Eshi maali? ati naa deettee naa kennitaa re naa deettee naa kennitaa. Da'ee sii kenna malee yoo atis da'uu dandeetta maal? Atis durba anis durba. Hin deenna walumatti asumatti deennee kan keetuma waliin guddifna rakkoo hin qabu. Maal Asumatti kiyya fudhattee miiree kaalidiin fudhattee jirta. ayee Kanaafuu lammatallee yoo barbaadde asumatti deettee walumaan guddifna malee mallaqaan immoo namaa binnee ati galuu edda an addatii guddisaaree ati galuu edda ishiin galtu. rakkoo qabu. Da'iitii natti kennin galaani rakkoo hin qabu. Haga saniina eeyda. Si eega'ee rakkoo hin qabu. Kalaas hayyee haga sanii eegana eeyde an asi kaluu gala jennaan waan daftee galuu eddu si eegana eeyde bakka da'eetumaan siti kenna. Laatummaan itti karoorfadhu rabbi waliin rabbi si haa qarqaaru. Da'iitii as kennin galaani rakkoo hin qabu. Kanaaf ilma namaa bituu hin deemini akkasi ka'a. Kalaas hayyee shi galatoomii amma piraankii si godhaa jira almuhum maraafuyyuu piraankii si godhaa jira hordoftoota kiyyaan maal jettame piraankii si godhaa jira. Laa ilaaha illa akkanatti na keessaa guurtaa yaakii maali? Eegaa barka tuqii unsusii tana waatti jala haaraa jedhan sani beeyta. Odoo ammaatti lakki yookiin bittullee yookiin immootuyyuu anillee sin eeguun gala sonaan jette in aara. Garuu ati ammaa fi si eegaa guddalii natti kenni agasi amman galu jechuu keetiif galatoomi. Daa'ima wayillee hin argine ka bitullee jechuun ilmoon namaa tama namaati. Yoo rabbiin namaa kenni dhaluma wayya. Kanaafuu piraankii si godhaa jira maqaa hordoftoota kiyyaatiin maal jettame? Ayyee hordoftoota Khalid assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa fayyaa jirtanii subscribe like share godhaa fi maashaallah narraa dalagattee jirta har'a akkam? Eegaa dirqamaa miti. Ayyee Piraankii taatee ofii garuu maal ana arrifadhe yubar ilmoo bituun kun riyaala kun kudhanii ilmi bituu yoo jiraate namni maal godhaa ciniin sun cinqama jedhee rifadhe beekta. hayyee Anu akkami wanni suni gannaa liqinfamuu didde way. akkasitti bakka ilmoolleen kuma riyaalli kumni su'uudii kumni kudhanii su'uudii kumuma dhibbaa yookiin ilmoon kuma dhibbaan dhiisii kuma miliyoona dhibbaanuu bitamtu. Ilmoon warqiidha maallaqa nu asii dalagaa waggaa meeqa dalaynu kan dhaalti warri ilmoon qabnellee rabbi ilmoo isinii haa kennu warri qabdan immoo rabbi isinii haa guddisu kan qabnellee rabbiin haa argatu jedha du'aayi walii goona inshaallah. Akkasii kalaasi piraankiin taatee bakka amma gadaadhii fadhure hayyama. Ayyee maal goona gadii fadhu. Garuu akkatti onnee na dhaabdee maal argatte be? Maal kabari wauma laalumaa fi mee akkam na diddimoo ishina jettimoo mee atumaan dayii naan jettimoo akkan addatii asitti hin deenne hin beeka. Sibira jiraa hin galuu naan jetti yoon jedhu kanuma jedhu makaasi beeyta. Ayyee like share subscribe godhaa fi hordoftoota keenya kabajamtoota Haara keenya. wallee yuutuubiin kunillee fedhaan. Ayyee gadhiifadhu rakkoo hin qabu. Hayyee galatoomi. Ayyee galata kaafi. Akkasii hordoftoota kiyya qaaliif gaarii obboleettii kiyya piraankii godhee jira. Akkan naan jette dhageettanii jirtanii
intaltuu hin guddifattu ilmoo hambaan binnu atummaan dhaleeti anatu si eegee guddifnaa waliin guddifnaa eegee hin galu isii wasirii galu weddam samoonii jechuudha. Kanaafuu ani hin galu hin hafa ati dayiinatti kenniin gala jetti ganaa waggaa tokko mul'aa ganda himna eedee jechuudha. Rabbi obboleetti akkana isinii haa baay'isu inshaallah. Videoon kee karraa qabadhee dhufe kanuma. Subscribe, like, share, comment barreessa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.